Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kun yeroo ispoortiidha. ODESAALEE ispoortii taphoota dhuma torbee darbe irratti ligiiwwan Awurooppaa adda addaa irratti godhamanii fi taphoota Champiiyonsliigii Awurooppaa har'aa fi boruu godhaman maddeen garaagaraa irraa qindeessinee qabannee dhiyaannee jirra nu waliin tura. Taphoota dhuma torbee irratti Pirimeer Liigii Ingilizii torbee afuraffaadhaan godhamaniin Arsenaal dirree isaa irratti Nootingaam Foorestiin keessummeessuudhaan gooliiwwan Maartiin Zubimeendii daqiiqaa 32ffaa fi 79ffaa irratti galcheen akkasumas Viktoor Yokeresh daqiiqaa 46ffaa irratti galcheen 3-2dhaan mo'achuu danda'ee jira. Gara dirree Brentford kan imale Chelsiin 2-2 walqixa bahanii jiru. Liverpool rukuttaa adabbii peenaalitii daqiiqaa dabalataa 94ffaa irratti argateen 1-2 Barnilee mo'atee jira. Liverpool bara dorgommii baranaa kana irratti gooliiwwan ittiin injifachuu daqiiqaa dhumaa fi dabalataa keessatti galchuudhaan miira adda addaa maatii hordoftoota ligichaa fi garichaa irratti uumuu danda'ee jira. Barnileedhaan torbee kana qorbaatamee kan ture Liverpool goolii lakkoofsuudhaa fi hedduu kan rakkataa turanii fi akkasumas taphni isaa Barnilee kan nama dinqisiisu ture. Taphataan Barnilee Hannibal daqiiqaa 94ffaa irratti kubbaa naannoo rukuttaa adabbii peenaaliitiitti harkaan tuquu isaatiin rukuttaan adabbii peenaaliitii Liverpooliif erga kennamee booda Mohamed Salaan gara gooliitti jiruudhaan 1-2 mo'achuu danda'anii jiru. Tapha eegamaa torbee kana Pirimeer Liigii Ingilizii darbii Manchester City fi Manchester United walitti fideen Manchester United 3-2dhaan mo'amee jira. Taphoota darban lamaan walitti aansuudhaan Tottenham fi Brightonin injifatamee kan ture Manchester Cityin darbii Manchester kana mo'achuudhaan gara tapha injifachuutti deebi'anii jiru. Tapha kanarratti caalmaa taphaa qabaachaa kan ture Manchester United carraa goolii lakkoofsiisuu mo'achuu osoo hin danda'in hafee jira. Kubbaa gara kallattii goolii Manchester Citytti yeroo 12 rukutuu kan danda'an seexanii diddiimoon yeroo 2 qofa kubbaa kallattii isaa eeggatee kan gochuu danda'an. Manchester Cityin ammoo kubbaa gara kallattii goolii Manchester United 13 rukutan keessaa 6 kallattii sirrii kan eeggatee ture. Gooliiwwan Foodanii fi Haaland daqiiqaa 18ffaa 53ffaa fi 68ffaa irratti galchaniin 3-2 mo'achuu kan danda'an. Tapha mo'achuu fi qabxii 3 argachuun yeroorraa yerootti itti ulfaachaa fi cimaa kan jiru Manchester United garee cimaa fi laafaa waliinis ga'umsa dadhabaa agarsiisaa kan jiru yoo ta'u tapha torbee dhufu Chelsea waliin godhuu irratti ni qormaatama jedhameetii eegama. Gara odeessaalee taphoota liigiiwwan Awurooppaa birootti yeroo ceenu Seerie A Xaaliyaaniitiin tapha eegamaa torbee sadaffaa Juventus fi Inter Milaan kan walitti fide yoo ta'u taphni kunis goolii 7 keessummeessee jira. Tapha kana Juventus 4-3 mo'achuu kan danda'e yoo ta'u tapha sadan hundaa mo'achuudhaan Naapoolii waliin gooliidhaan wal caaluudhaan qabxii 9 tokkoffaa fi lammaffaa irratti argamu. Naapooliin Fiorentinaa 3-2dhaan yoo mo'atu Milaan Bolonyaa 1-2 mo'achuu danda'ee jira. Roomaan dirree isaa Staadiyoo Olompikoo irratti Toorinoo keessummeessuudhaan 1-2dhaan injifatamee jira. La Liga Spainitiin gara dirree Real Sociedad kan imale Real Madrid 2-1 mo'achuu danda'ee jira. Taphaan caalamanii kan turani Los Blanconni taphicha injifachuudhaan gara Bernabuutti qabxii 3 deebi'anii jiru. Tapha biraatiin Barcelonaan tapha amansiisaa ta'een Valencia 6-2dhaan kan mo'ate yoo ta'u Atletico Madrid Villarreal 2-2 injifatee jira. Espanyol Mallorca 3-2 mo'atee jira. Tapha Bundesliga Jarmaniitiin Leverkusen Eintracht Frankfurt 3-1 yoo injifatu Dortmund Heidenheim 2-2dhaan mo'atee jira. Bayern Munich Hamburgerin keessummeessuudhaan 5-2dhaan mo'achuu danda'anii jiru. Tapha Ligiiwan Faransaayitiin Marseille Loorentiin 4-2dhaan yoo mo'atu Monaco Agjanin 2-1 injifatee jira. PSG Lensiin 2-2dhaan mo'achuu danda'ee jira. Gara odeessaalee tapha Champiiyonsliigii Awurooppaa yeroo ceenu torbee kana gareewwan gurguddoo Awurooppaa kan walitti dhufan yoo ta'u har'a galgala 1-45 irratti Arsenaal gara dirree Atleetik Kilab San Memes deemuudhaan kan taphatu yoo ta'u halkan sa'aatii 4 irratti ammoo Juventus fi Dortmund, Tottenham fi Villarreal akkasumas Real Madrid fi Marseille kan taphatan ta'a. Boruu galgala Bayern Munich dirree isaa Allianz Arena irratti Chelsea keessummeessu. Yeroo wal fakkaataatti PSG fi Atalantaan Ajax fi Inter, Liverpool fi Atletico Madrid ni taphatu.
Kamisa galgala sa'aatii 4 irratti Newcastle dirree isaa St James Park irratti Barcelona yoo keessumeessu. Manchester City ammoo Napoli waliin ni taphatu. Odeessaaleen ispoortii har'aa kanuma hanga yeroo itti aanu wal agarutti yeroo gaarii.